Namni giddu galeessi tokko wanta barate tokko sa'aatii tokko keessatti parsantii 50 ni irraanfata. Tarii teessanii dubbistanii yeroo dheeraa isinitti fudhatee sana booda wanta dubbistan irraanfachuus hin mudachuu danda'a. Inni kun xiqqoo nama sodaachisa. Karaan ittiin wanta nuti yaadachuu barbaannu yeroo dheeraadhaaf karaa salphaatiin yaadachuu dandeenya jira jedhee yoon isinitti hime maal jettu? Wanta baratu hunda saffisaa fi yeroo gabaabaa keessatti yaadachuu ni barbaadde yoo ta'e iccitiisaa, teeknikaa fi tooftaatti fayyadaman isinitti hime. Tarii barataa ta'uu dandeessaa, tarii immoo ogeessa ta'uu dandeessaa, nama barumsa irra hin jirre barumsa xumureetu ogummaa irra jiru ta'uu dandeessaa. Tarii immoo nama barachuu jaalatu, uumamaan barumsa nama jaalatu ta'uu dandeessaa. Isa kamiyyuu haa ta'uutii viidiyoo kana keessatti wanti ani isinitti himu baay'ee si fayyada. Tooftaan wantoota hunda yookaan immoo wantoota baay'ee yaadachuu nu dandeessisu jira. Eeyyee. Egaan sanittan himaa wanti baay'een wanti nuti yaadannuu barbaannu yeroo baay'ee namoonni maal jedhu wanti nuti yaadannu baay'eensaa uumamaadha jechuun dandeettii uumamaati. Namoonni tokko salphaatti yaadatu, namoonni tokko salphaatti yaadatu. Haa ta'uyyuu malee inni dhugaa dandeettii uumamaan jiru hamma ta'e tokko yoo jiraateyyuu inni guddaan garuu uumamaan otoo hin taane teeknika nuti itti fayyadamu. Utuu akkas ta'e immoo namoonni mana barumsaa keessatti ispeeshaal iskuulii barbaadan warra kaan wajjin dorgomuu hin danda'an jedhanii ispeeshaal iskuulitti baratan akkamitti chaampiyoonii meemoorii addunyaa ta'uu danda'an silaa ta'uu hin danda'an. Inni dhugaa garuu wanti nuti yaadannu baay'eensaa kan irratti hundaa'u teeknika nuti itti fayyadamnu. Teeknika gaarii fayyadamtu taanaan salphaatti waa baay'ee yaadachuu dandeessa. Gaarii hin taane taanaan waa baay'ee salphaatti yaadachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu as keessatti wanti ani dubbadhu kun gorsa tasaa miti. Saayinsii sammuutiin kan mirkanaa'e milkaa'ina addunyaa dhugaatiin guyyaa guyyaa keessatti namoonni tooftaa kana fayyadamuudhaan milkaa'ina guyyaa guyyaatiin kan mirkanaa'edha. Kana jechuunis namoonni guyyaa guyyaatti tooftaa kana fayyadamuudhaan guyyaadhaa gara guyyaatti milkaa'an jiru waan ta'eef isaan kun dhugaa baatu. Gama biraatiin shaampiyoononni meemoorii addunyaatiin shaampiyoonii kan ta'an waa yaadachuudhaan shaampiyoonii kan ta'an tooftaa kana fayyadamanii akka milkaa'an isaan kun ofii isaaniitti dhugaa baatota jechuudha. Kanaafiyyuu tooftaa meemoorii kanatti yoo fayyadamne dandeettii waa yaadachuu keenyaa, humna waa yaadachuu keenyaa guddisuu dandeenya jechuudha. Gara viidiyoo keenyatti galuudhaan duratti ani wanni isiniin jedhu viidiyoo kana sheer, laayik, sabiskiraayib godhaa namoota bira hin geenye biraan nagaa. Gara qabxii keenyatti haa gallu. Dandeettii sammuun keenya yaadachuu cimsuudhaa fi qabxii tokkoffaan xiyyeeffannoodha. Kuni bu'uura tooftaalee yaadannoo hundumaati. Sammuun keenya waan baratu irratti yookaan waan dubbisu irratti hin xiyyeeffatu yoo ta'e, xiyyeeffannaan hin jiru yoo ta'e yaadachuu mitiyyuu iddoo iyyuu ittiin kennu. Kanaaf sammuu kee akka kaameeraatti fudhadhu. Leensii kaameeraa yoo sirreessine, leensiin kaameeraa yoo fookas hin goone, footoon yookaan fakkiin nuti kaafnu bishi kan jedhe bilarii ta'a jechuudha. Akkasuma sammuu keenya wantoota tokko irratti hin xiyyeeffatu yoo ta'e, wanti nuti dubbisnu irratti, wanti nuti yaadachuu barbaadnu irratti hin xiyyeeffatu yoo ta'e, wanti isa jeequ jira yoo ta'e, salphaatti waan hundumaayyuu yaadachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu yaadannoodhaa fi xiyyeeffannoon baay'ee murteessaadha. Hin xiyyeeffattu taanaan sirriitti yaadachuu hin dandeessu. Gaafa dubbistu, gaafa hojjettu, gaafa yaadachuu barbaaddu hundumaayyuu sammuu kee ittiin xiyyeeffatu taanaan, sammuu kee yaada ittiin kennu taanaan salphaatti yaadachuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu akkamittiin xiyyeeffannoo keenya cimsuu dandeenya? Tokko, wanta nu jeequ, wanta akka hin xiyyeeffanne nu godhu guutumaa guutuutti dhabamsiisudha. Bilbila keetii Haabileetirraa yookaan PC keerraa yookaan immoo bakka adda addaatiin beeksisa dhufu cufi filaayit mooddirra godhadhu. 2. Bakka qo'annaa uumuu baay'ee barbaachisaadha. Sammuun kee akka hin jeeqamne wanta dhufuun wanta darbuun akka hin jeeqamneef iddoo qo'annaa barbaachisaa bakka itti qo'attu. Hubadhu iddootti nyaata itti bilcheessanitti miti iddoon qo'annaa. Iddootti televezyiinii ilaalanii miti iddoon qo'annaa. Algaa irratti miti iddoon qo'annaa. Iddoo qo'annaa murtaa'aa sammuun kee itti yaadee xiyyeeffannoo itti kennee kan dubbisuu danda'u. Iddoo qo'annaa sana irratti dubbisuudhaaf iddoo akkasii mijeessuun barbaachisaadha. Sirriitti yaadachuudha. Tooftaan itti aanu xiyyeeffannoo keenya dabaluudhaaf tooftaan biraa immoo Pomodoro technique kan jedhamu jira. Pomodoro technique jechuun maal jechuudha? Kana jechuun qo'achuudhaaf gaafa kaatan qorannoon akka mul'isutti namni tokko dandeettiin xiyyeeffannaa isaa utuu adda hin kutin waan tokkotti namni tokko dandeettiin xiyyeeffannaa isaa daqiiqaa 30 duwwaadha. Kanaaf barsiisaan kutaa keessatti gaafa sin barsiisu
kan isin daqiiqaa 30 booda yaadni keessan bakka adda addaatti bittinnaa'uu jalqabu. Ittiin yaadannoo keessan yookaan immoo dandeettiin xiyyeeffannaa sammuu keessanii daqiiqaa 25 hanga daqiiqaa 30 sanaa ol xiyyeeffate otoo adda ittiin kutin xiyyeeffachuu hin danda'u. Maashaan sammuu ni dadhabaa jechuudha. Kanaaf iyyuu Pomodoro tekniik akka jedhutti daqiiqaa 25 hanga 30 utuu waan biraatti hin xiyyeeffate waan dubbisuu barbaadu irratti waan qo'achuu barbaadu irratti xiyyeeffadhu. Utuu adda hin kutin walitti fufiitii xiyyeeffannaadhaan dubbisi, xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffadhu, xiyyeeffannaadhaan baradhu. Daqiiqaa 25 hanga 30 sana erga teessee boodatti daqiiqaa 5 boqonnaa fudhadhu. Bayeetii ala keessa deddeemee ijoollee wajjin taphadhu, namootatti haasa'i. Daqiiqaa 5 sana akkuma xumurteen deebi'iitii ammas daqiiqaa 25 yookaan daqiiqaa 30 akkasuma xiyyeeffannoodhaan dubbisi. Kana irra deddeebi'iitii hagasii afuritti taasisi. Gaafa kana gootu daqiiqaa 5 suni gidduutti sammuun kee akka boqonnaa argatu, riifreesh akka ta'uu fi lammaffaa deebi'eetu gara xiyyeeffannootti akka deebi'u taasisi. Si'a afuraffaa akkuma xumurteen daqiiqaa dheeraa daqiiqaa 30 boqadhu. Kana gochuudhaan sammuun kee xiyyeeffannoo otoo hin dhabin, otoo hin dadhabin walitti fuftee sa'aatii dheeraadhaaf dubbisuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee sa'aatii 6 walitti fufee odoo homaa irraan ka'e nan dubbisa yoo jette sammuun kee gidduu gidduutti hin xiyyeeffatu, bakka adda addaa deemaa, bilbilumayyuu hin tuqu, waan biraas hin godhu yoo jette sammuun kee xiyyeeffannootti hin kennu. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan ala wanti dubbistu, yoo xiyyeeffannoodhaan ala wanti dhageessu, xiyyeeffannoodhaan ala wanti yaadachuu barbaadu gatii hin qabu. Sirriitti yaadachuu hin dandeessu. Kanaaf iyyuu yaadachuudhaan murteessaan xiyyeeffannoodha. Isaan kana boru iftaan borurraan otoo hin taane har'umarraa jalqabaate guyyaa kana dhageessan irraatii hojiirra oolchaa. Isa kana hojiirra oolchuu keessaniin baay'ee fayyadamoo ta'a. Baay'ee gammadoo ta'a. Lammaffaa fakkii sammuu. Inni kun maal jechuudha? Sammuun keenya suura baay'ee jaalata. Sammuun kee suura baay'ee akka jaalatu beektaati garuu sammuun keenya si'a 60 barreeffama caalaa fakkii yaadata. Si'a 60 sin jedhu. Kanaafi fakkeenyan sanii kenna. Mee fakkeenya fi industirii beeksisaa keessatti fudhadhaa. Namoonni industirii beeksisaa keessa hojjetan baay'een isaanii kan fayyadaman fakkiidha. Sababni isaan fakkii fayyadaman maaliif akka ta'e beektu? Isaan isin caalaas sammuu keessan beeku. Maal akka jaalatu hin beeku. Qorannoo garaagaraatiin sammuun namaa maal jaalata, maal filata, maalirra yaadata kan jedhu adda baasanii waan beekanii fi sammuu keessanii wanta isin barbaadan isin kennu. Innis maalidha hojjettan baay'een isaanii industirii beeksisaa keessatti namoonni kan fayyadaman fakkiidha. Kanaaf fakkiin baay'ee murteessaadha sammuu namaatiif. Sammuun namaa fakkii jaalata. Sammuun namaa fakkiin itti tola. Fakkeenya biraan sanii kenna. Karaa irra gaafa deemtanii, karaa haayiweeyi, karaa gurguddaa irra gaafa deemtan, karaa baay'ee irra kan jiru barreeffamoota otoo hin taane fakkiidha. Milikkitoota garaagaraa fakkeenyaaf yoom suuta oofuu akka qabdu, fuuldura keetitti yoomi kan naanna'uu qabdu, yoomi immoo ariitiidhaan deemuu kan qabdu kan jedhu mallattooleen argisiisan. Mallattooleen garaagaraa hin jiru. Mallattoon suni kan isaan ta'an yeroo baay'ee fakkiidha. Barreeffamaan yoo ta'an barreeffama guddaa sirriitti ija namaa keessa bifa fakkiitiin galuu danda'u fayyadamu. Sababni isaa maalidha yoo jettan sammuun namaa battala libsuu ijaatti wanta fakkii ta'e yaadachuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee utuu barreeffama barreessaniitu achi kaa'an ta'eeti konkolaataa keessaa buuteetu barreeffamicha dubbistee sana booda itti deebiteetu konkolaataa keetti galti. Kuni gaarii miti. Kanaafiyyuu sammuun namaa kan jaalatu fakkiidha waan ta'eef bakka adda addaatitti, iddoo adda addaatitti namoonni kan fayyadaman sammuun namaa salphaatti waan yaadatuuf fakkiidha. Kan isin ajaa'ibu nuti uumamaan wanta ijaan arginu parsantii 65 yaadanna. Wanta dhageenyu garuu parsantii 10 duwwaa yaadanna. Kanaafi wanta dhageenyu, wanta dubbisnu caalaa fakkii irratti xiyyeeffachuun baay'ee murteessaadha. Egaan sammuun keenya fakkii jaalatu yoo jenne inni kun akkamiin hojiirra ooluu kan danda'u gaafa waa yaadachuu barbaanne. Tokko kitaabni keessan fakkii qaba yoo ta'e fakkii irratti sirriitti xiyyeeffadha. Otoo gara kitaabaatti seentaniitu barreeffama yookaan tekistiidhaan kan jiru hin dubbisin duraan dursaatii fakkii kitaabichaa sana sirriitti ilaala. Yoo barbaaddan iskibirtoo keessan yookaan immoo irsaasa keessan irra oofatti diiteeliin isaa maal akka fakkaatu, isa kamtu immoo isa kamii miti kan jedhu fakkii isaa irra oofuudhaan tokkoon isaa maal akka fakkaatu duraan dursaatii fakkii sana sammuu keessatti galfadha, sammuu keessatti fudhadha. Sana booda barreeffama waa'ee fakkii sanaa wanta fakkii sanaan wal qabatu ibsu
yoo argitan inni san yaadachuun baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf ani gosa baakteeriyaa lama giraam negatiivii fi giraam poozitiivii adda baasu yoo barbaade fakkii kana argitanii jirtu yoo ta'e lamaan isaanii wal bira qabee tanan ilaala. Duraan dursee isa kamtu isa kami kan jiru irra oofee tana maal akka fakkaatu hunduma isaa ergan ilaalee boodatti sana booda barreeffama waa'ee giraam negatiivii fi giraam poozitiivii garaagarummaan isaanii maali? Wal fakkeenyi isaanii maali? Kan jedhu sana irra deebi'ee ilaala. Gaafa sana wanta kana guutummaa guutuutti sirriitti yaadachuu danda'a jechuudha. Haa ta'uyyuu malee barreeffama yoon dubbise yaadachuu nan danda'a, yeroo natti fudhachuu danda'a. Salphaatti yaadachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf fakkii yoo qabaate akkas goote jechuudha. Fakkii hin qabu yoo ta'e kitaabni isin dubbistan fakkii hin qabu yoo ta'e fakkii hin qabu yoo ta'e ofii keessanii fakkii uumutu isinirra jiraata. Wanta kitaaba san keessa jiru fudhattaniit egzaajureet gootaniit gukkubsitaniit fakkii uumtaniit. Fakkeenyaaf raammoo xiqqoo yaadachuu yoo barbaaddan raammoo xiqqoo sana fakkii guddaa uumtaniit fakkii sanaan yaadattu jechuudha. Kanaafiyyuu kitaabni keessan fakkii hin qabu yoo ta'e ofii keessaniitii wanta dubbistanirraa fakkii uumaa, filoochaartii uumaa. Karaa isinitti toluun fakkii isin barbaaddan isin salphaatti yaadachuu isin dandeessisu uumuudhaan wantoota yaadachuu barbaaddan hundumaayyuu yaadachuu dandeessu jechuudha. Sadaffaa wal qunnamsiisudha. Kana jechuun maal jechuudha? Barreeffama tarraa'aniitu jiran sana walitti fideetu loojikaalii waan ta'e wanta loojikiidhaan mul'atu uumudha. Fakkeenyaaf isinittan agarsiisa jechoota akkasumatti tarraa'anii jiran. Fakkeenyaaf qalama, kitaaba, saree, zayita kan jedhu kana yaadachuu barbaanne isaan kun gaafa laaltan wanta wal qabatu miti, wanta walitti dhufu. Haa ta'uyyuu malee gaafa isin wal qabsiistan akkamitti akka wal qabsiistaniitoo loojikaalii dhiyeessitan sammuu keessaniif nittan agarsiisa. Sareen qalama zayitii irraa tolfameen kitaaba barreessaa jirti. Gaafa ilaaltan gowwummaa fakkaata. Haa ta'uyyuu malee sammuun keenya salphaatti kan yaadatu wanta loojikaalii itti kennitan malee wanti cal jedheetoo akkasumatti walmakee tarreeffame miti. Yeroo baay'ee namoonni wanta walmakee tarreeffamu akkuma jirutti sammuu isaanii keessa galfachuudhaaf gaafa isaan waldhaansoon qabatan nan arga. Haa ta'uyyuu malee inni kun hin barbaachisu wantoota isin yaadachuu barbaaddan loojikaalii akkaataa wal qabachuu danda'utti wal qabsiisatii hima uumaa isa sana immoo fakkii sammuu keessan keessatti uumaa. Salphaatti haala kanaan yaadachuu dandeessu. Sammuun keenya wantoota tarreeffaman caalaa wantoota akka tasaa tarreeffaman caalaa wanta loojikaalii wal qabatee yaadachuu irra salphata. Tooftaa afuraffaan masaraa yaadannoo maal jechuudha kun? Tooftaa kana durii kaasee namoonni itti fayyadamaa turan. Bara durii keessa namoonni barreeffama yookaan immoo barsiisa namni tokko barsiise yaadachuudhaaf haasaa keessatti introdakshinii yookaan immoo seensarratti waan inni dubbate balbala mana isaaniirra kaa'u. Qaama haasaa san keessatti wanta inni dubbate diinqa mana isaanii keessa kaa'u. Akkasumas immoo dhumarratti akka konkuluuziinitti yookaan immoo akka cufiinsaatti haasaa inni dubbate mana algaa isaaniirra kaa'u. Kana gochuudhaan haasaa namichi dubbate sana jalqabaa kaasee hanga dhumaatti yaadatu ture. Tooftaan kun har'as ni hojjeta. Waan yaadachuu barbaadnu bakka adda addaa kaa'uudhaan salphaatti waan sana akka yaadannu gargaara. Wanti kun ispeeshaal meemoorii jedhama. Ispeeshaal meemoorii jechuun iddoodhaan wal qabsiisneetoo wanta yaadannu kutaan sammuu keenyaa kanarratti hojjetu jira waan ta'eef inni kun salphaatti waan yaadachuu barbaadne sana akka yaadannu godha. Kanaaf yoo barbaaddan fakkeenyaaf waan tokko quba keessan ishee xiqqoorra, waan tokko quba keessan ishee qubeellarra, waan tokko immoo quba keessan guddaarra, waan tokko immoo quba keessan abbuudduurra gochuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo ciqileerra gochuu dandeessu, yoo barbaaddan immoo jilba keessanirra kaa'uu dandeessu. Qaama keessa fayyadamuu dandeessu siniin jechuudha. Akkasumas immoo yoo barbaaddan kutaa konkolaataa keessan keessa qaamota jiru fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaachisaa ta'e kilaasii isin itti barattan keessa meeshaalee jiran fayyadamuu dandeessu. Garuu wanta sirriitti beektanirra wanta yaadachuu barbaaddan sana keessan. Yeroo tokko tokko gara kilaasii seentaniitoo isin xaaraa gaafa laaltan barsiisan xaaraarraa sii bu'aa isin jechuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee ati xaaraarra keesseerta yoo ta'e Oromoon ol kaawwatan malee ol kaattatanii fudhatan akkuma jedhamu sana ati xaaraarra kaawwattee jirta yoo ta'e wanta ati yaadachuu barbaaddu sun xaaraarraa fuutee yaadatta jechuudha. Kanaafiyyuu inni kunis tooftaa fi istiraateejii baay'ee beekamaa fi namni baay'een yaadachuudhaaf itti fayyadamudha. Kanaaf isa kana fayyadamuudhaan wanta yaadachuu barbaadan salphaatti yaadachuu dandeessu. Sammuun keessan odeeffannoo akka gaariitti qindaa'eef xiyyeeffannaatti kenneeti kan inni ilaalu.
sammuun keenya odeeffannoo akkasumaan tarraa irra yookaan immoo tarreeffame irra wanta qindaa'eef barbaada. Kanaaf iyyuu sammuu keetiif odeeffannoo qindaa'e kenneef. Shanaffaa qoqqooduu yookaan immoo chunking jedhama. Maal jechuudha inni kun? Odeeffannoo akka walitti dhiyaatanitti bakka garaagaraatti qoodudha. Fakkeenyaaf isin yaadachuu kan barbaaddan sammuun keenya uumamuma isaatiin memooriin yeroo gabaabaa yookaan immoo short term memorii kan jedhamu kun yaadachuu kan danda'u wantoota 4 hanga 7 tarreeffamanidha. Odeeffannoo 4 hanga 7 kanaa achitti yaadachuu hin danda'u. Kanaaf chunking akka jedhu kun maal jechuudha inni wanta yaadachuu barbaanne sana bakka garaagaraatti akkaataa isaan walitti dhiyeenya qabaniin qooduu jechuudha. Ramaddii kennuufi jechuudha. Fakkeenyaaf foormulaa 26 yaadachuutu isinirra jiraata yoo ta'e foormulaa 26 suni diraayiv gaafa dhufu inni isa tokko irraa dhufe yoo ta'e foormulaa bifa wal fakkaataadhaan dhufe bakka tokkotti ramadda. Kanaaf ramaddii 3 yookaan ramaddii 4tti qooduu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti nuti qo'achuu barbaannu jechoota random ta'a jechoota akka tasaa ta'an kanneen akka aappilii, buna, caammaa, daabboo kanneen kana fakkaatan gaafa tarreessine isaan kana yaadachuu gaafa barbaanne gosa gosaan qoodna. Fakkeenyaaf midhaan dheedhii jennee qooduu dandeenya tokko, lammaffaan immoo kuduraa jennee qooduu dandeenya, sadaffaa fuduraa jennee qooduu dandeenya. Akkaataa kanaan qoqqoodama gaafa kenninuu fi sammuun keenya wanta qoqqoodame sana salphaatti yaadachuu danda'a. Wanta 10 yeroo tokkotti itti kennineetoo yaadadhu qooda jennuun sammuu keenyaan wantoota muraasa bakka muraasatti qoqqoodnee wantoota sana immoo akka inni yaadatu yoo goone gaariidha. Sammuun kee yeroo hundumaayyuu kan inni barbaadu paatarniidha. Paatarnii yoo kenniteef yaadachuu salphaadha. Kanaaf iyyuu sammuu keessaniif paatarnii kenna. Wanta wal make fuutanii sammuu keessaniif hin kennu. Sammuu keessaniif wanta paatarnii qabu gaafa kennitan sammuu keessan sin galatu. Yaadachuudhaaf baay'ee isin gargaara. Jaaffaa bakka buusuu. Maal jechuudha inni kuni wantoota walitti dhiyeenya qabu isa nuti beeknu wanta nuti hin beekne bakka buusudha. Egaan waan tokko wanta haaraa baruu yoo barbaanne yeroo baay'ee wanta kana dura beeknu wal qabsiisuu fi isa wajjin bakka buusuun baay'ee barbaachisaadha. Gaafa akkas goone waan sana salphaatti yaadachuu dandeenya. Fakkeenya tokkoon isiniif fudhadha. Kootaa kan jedhu jecha Ingiliffaati. Jechi kun gahee yookaan immoo sheerii jechuu dandeenya. Kootaa jechuun hiikti isaa sana ta'uu danda'a. Isa kana yaadachuu gaafa barbaannu isatti kan dhiyaatu qotaa kan jedhu yoo fudhanne fakkii kana irratti kan isin argitan qotee bulaa qonna qotuudha. Qotee bulaa qonna qotu kana yoo ilaaltan qotaa kan jedhu namichi kun kan inni qotaa jiru lafa mataa isaati. Gahee isaati kan qotaa jiru. Kanaatiyyuu qotaa kan jedhu walitti finneetoo wal bira qabnee wal bakka buusuudhaan yaadachuu dandeenya jechuudha. Qotaa kan jedhu bakka yoo buufne salphaadhumatti yeroo biraa namicha maasii ofii isaa qotu sammuu keenya keessatti waan yaadannuu fi salphaadhumatti jecha kootaa jedhu qotaa kan jedhu kanarraa kaanee yaadachuu dandeenya. Kanaaf bakka buusuu jechuun jechoota walitti dhiyaatan bakka buusuudhaan haala kanaan torbaffaa waan baranne barsiisuudha. Barsiisuun si'a 2 barachuudha. Dhugaadha. Waan tokko namatti gaafa himtan, waan tokko gaafa nama barsiistan waa'ee wanta sanaa beekumsi isin qabdan hin dabalan. Wanta sana yaadachuun isiniif hin salphu. Dabalataanis immoo hanqina beekumsaa isin qabdan illee hin beeku. Namni tokko saayinsii barate, saayinsii bal'aaf walxaxaa barate daa'ima waggaa 10, daa'ima waggaa 7 salphisee himuu danda'a yoo ta'e namichi kun waan sana beekee jira. Hammi beekumsa keessanii kan ittiin madaalamu akkamitti salphistanii namatti himuu dandeessan? Akka nama ergaa namatti himuutti waan baratan sana akkamittiin salphistanii nama biraatti himuu dandeessan. Nama biraatti salphistanii keessattuu daa'imatti himuu yoo dandeessan hammi yaadachuu keessanii baay'ee hin dabalaa jechuudha. Kanaaf iyyuu nama sin dhaggeeffatu yoo dhabdan, nama sin dhaggeeffatu yoo hin arganne sammuu keessan keessatti oodiyaansii yookaan immoo dhaggeeffattoota uumaa sana booda akka nama isaan barsiisutti taa'atii barsiisa. Kana gaafa gootanii dandeettii yaadachuu keessanii hin dabala. Kanaaf iyyuu tooftaa yaadannoo inni biraa nama biraa barsiisuudha. Waan barattan, waan dubbistan sana nama biraatti himudha. 8ffaa irra deebi'uudhaan adda fageessanii dubbisuu. Saayinsii kana duwwaa jiruun isinitti hima. Kutaan sammuu namaa hippookaampaas jedhamu wanta yeroo gabaabaa keessatti nutti himame tursiisuudhaan gara
kutaa wiirtuu yaadannoo sammuu keenyaa isa yeroo dheeraadhaaf odeeffannoo qabee taa'u garasitti dabarsa. Garasitti dabarsuudhaaf garuu wanti isa barbaachisu isinitti hima. Tokkoffaa irra deddeebinee dubbisuudha. Gaafa irra deddeebisnee dubbifnu konneekshiniin niwuroonota sammuu keenya keessa jiranii hin dabala. Kanaaf salphaatti waan sana yaadachuu danda'a jechuudha. Kan biraa hirriba rafuudha. Hirriba gaafa rafnu wanta yaadannoo gabaabaa keessa keenye gara yaadannoo yeroo dheeraatti dabarsa. Hippookampaasiin keenya jechuudha. Kanaafiyyuu irra deddeebi'anii dubbisuun dandeettii waa yaadachuu keenyaa kan dabalu keessa isa tokko. Haa ta'uyyuu malee irra deddeebi'anii dubbisuu gaafan saniin jedhu yeroodhaan akkuma isinitti toletti irra deddeebi'anii dubbisu. Fakkii kanarratti hin argitu yoo ta'e fakkiin kun kan inni argisiisu karbiidha. Karbiin kunis karbii maalitti yoo naan jettan karbii hin raaffannaati. Duratti akkuma isinitti himee namni tokko barumsa yoo barate akkuma baratee baheen hin dubbisu yoo ta'e guyyaa lammaffaa isaatti wanti inni barate keessaa kan inni yaadatu parsantii 60 duwwaa ta'a jechuudha. Ittoo uffeetu hin dubbisu yoo ta'e karbiin kun hin deemaa torbee tokkoon boodatti namni kun kan inni yaadatu wanta barate keessaa parsantii 25 duwwaa. Namni kun garuu guyyaa wanta barate sana kaleessa wanta barate guyyaa lammaffaatti irra deebi'ee yoo dubbise waan sana otoo hin raaffatin karbiin kun deebi'ee tolka. Torbee tokko keessa ammas yoo dubbise waan kan hin raanfatu. Akkasumatti yoo dubbisaa deeme waan sana otoo hin raanfatin akkasumatti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee irra deebi'ee hin dubbisu yoo ta'e yeroo itti kenni irra deebi'ee hin dubbisu yoo ta'e wanta barate sana guutummaatti irraanfachaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaan sinii fudhadha. Ani yeroon gitaara baradhu guyyaa jalqabaa gitaara barachuudhaaf gaafan jedhu qubawwan harkaa koo kirriiwwan gitaaraa irra kaa'uudhaaf baay'ee rakkata. Guyyaa jalqabaatti qubawwan koo isa bitaa gitaararra kirrii gitaararra kaa'uudhaa fi daqiiqaa 30 fi sanaa ol natti fudhate. Harka koo isa biraatti nan qabeetoo irra kaa'atu. Guyyaa lammaffaas akkasumatu. Guyyaa sadaffaas akkasumatu. Guyyaa afuraffaa, guyyaa shanaffaa fooyya'aa deeme. Haa ta'uyyuu malee ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4 boodatti utuun ija kootiin ilaalinan harka koo irra kaa'ee taphachaa ture. Sababni isaa maalidha inni yoo naan jettan irra deddeebi'ee waan sana gochaa ture. Kanaafiyyuu irra deddeebitanii yoo dubbistan dandeettiin sammuu keessan yaadachuu isaa dabalaa deema. Filaash kaardii wanni jedhamu jira. Yoo hin beekne koomentii irratti na barreessaa. Waa'ee filaash kaardii siniifan hojjedha. Guyyaa tokkoffaatti, guyyaa sadaffaatti, torban tokkotti, ji'atti, ji'a lamatti, ji'a ja'atti, waggaatti jettaniitu yoo dubbisaa deemtan wanta baratan sana guutummaa guututti ni yaadattu jechuudha. Saglaffaa inni kun baay'ee effektiif kan ta'e yeroo ammaa kanatti qorannoon kan argisiisuu fi yeroo ammaa kana kan gorfamu isa kanaadha. Gaafa challenge sammuun keenya gaafa challenge ta'u gaafa wanti ulfaataan isa qunnamu isa sana immoo deebisee furmaata gaafatti kenne waan sana salphaatti yaadata. Sammuun keenya waan challenge isa godhu barbaada. Waan challenge isa godhee isaaf immoo furmaata yoo kenne baay'ee wanta sana salphaatti yaadata. Active recall jechuun barumsa barannu sanaaf irratti gaafii hojjechuudha. Kitaaba tokko fuula 4 fuula 3 dubbistanii isa booda kutaa kitaabaa sana irratti hundaa'eetu gaafii isaa wal qabatu irra deebitanii gaafa hojjettan kitaaba san dubbisuu irra gaafii hojjechuutu akkasiin yaadattan isin taasisa. Kuni qorannoodhaan kan mirkanaa'edha. Yeroo ammaa kana qorumsota baay'ee fudhachuudhaaf namoonni kan isaan fayyadaman waa'ee qorumsa sanaa waan wal qabatu qorumsa biraa qorumsa isa fakkaatu hojjetu. Kana gochuudhaan sammuu kee salphaatti akka yaadatu godha jechuudha. Kuni qorannoodhaan kan mirkanaa'edha. Isinis wanti gootan kitaaba tokko yoo dubbistan yookaan immoo namni tokko yoo isin barsiise barumsa baratan sana irratti gaafii hojjedha. Isa sana gaafiidhaan gaafa keessa deebitanii qo'attan salphaatti yaadachuu dandeessan. Yeroo ammaa kana artificial intelligence fayyadamuu dandeessan. Fakkeenyaaf ChatGPT irratti galtanii mata duree kanarratti mata duree ani barbaadu kanarratti gaafii amma kanaa naaf kenni. Gaafii filannoo naaf kenni. Gaafii firoomsuu naaf kenni, gaafii akkasii naaf kenni jettanii artificial intelligence kanneen akka ChatGPT, DeepSeek isaan kana artificial intelligence biraas hin jiru waan ta'eef isaan kanarra galtanii gaafa gaafattan gaafii baay'ee isinii kenna. Cal jettanii dubbisuurra gaafii isinii kenna. Fakkeenya poorshinii tokko dubbistanii poorshinii dubbistan sanaaf gaafii akka isinii kennu artificial intelligence gaafattanii isa sana immoo deebistanii gaafa irra deebitanii dubbistan dandeettii yaadachuu keessanii hin dabalu. Kurnaffaa inni kun tooftaa haaraadha. Yeroo ammaa kana fudhatama kan argataa jirudha. Weebsaayitiin barumsa onlaayinii kennan baay'een isaanii amma yeroo kanatti tooftaa kana fayyadamu. Sababni isaa maali inni yoo naan jettanii namni uumama isaatiin geemii jaalata. Maaliif jennaan geemiin
sammuu keenya keessaa wiirtuu reward centerii jedhamu kan immoo wiirtuu badhaasa gaafa badhaasa argatu gammadu wiirtuu sana jechuudha kan stimuleet godhu. Isinis yaadachuu barbaaddu yoo ta'e wanta barattan barnoomsa barattan sana gara geemitti geeddaraa. Akkamitti gara geemitti geeddaraa honaan jettan hundi keenya bifa tokkoonis bifa biraatiinis geemii jaalanna waan ta'eef tokko appilikeeshinii barumsa bifa geemitiin dhiyeessan fayyadamaa. Lammaffaa yoo dandeessan hiriyoota keessa wajjin rool pileeyii taphadha. Fakkeenyaaf waa'ee dhukkuba tokko baruu yoo barbaaddan ta'e namni tokko waa'ee dhukkuba sanaa dubbiseetoo rool pileeyii keessatti akka dhukkubsataa dhukkuba san qabu yoo ta'e inni kan biraan mooyyuu gaafii yoo gaafatame salphaatti waan sana yoo deebisuu danda'e qabxii akka argatu yoo goone dandeettii yaadachuu keenyaa hin cimaa jechuudha. Kanas gochuu hin dandeenyu yoo ta'e yeroon ammaa kun yeroo artificial intelligence. Kanaaf artificial intelligence kaameeyyuu gaafattanii kutaa kana barumsa kana bifa geemiitti naa geeddari akka nan sirriitti yaadadhu jettee artificial intelligence wajjin taphachuu dandeessa. Inni kun salphaadha isa duraa caalaa. Kanaaf iyyuu tooftaan biraa baay'ee beekamaan fi yeroo ammaa kana fudhatama kan argate geemitti geeddaruudha. Kanaaf meedii kana dura warri afaan barachuu barbaaddaneetoo yaaltan doolingoo kan jedhamu appilikeeshin akka doolingoo baay'eetu jiru. Yaa doolingoo akka fakkeenyatti isinitti hima. Isaan kun amma appilikeeshiniiwwan kunneen maal godhuun geemidha jechuudha. Bifa geemitiin akka ati afaan barattu si godhu. Kanaaf iyyuu geemitti geeddaruun baay'ee wanta murteessaa fi yeroo ammaa kana fudhatama baay'ee kan argatee fi salphaatti barachuudhaaf kan nu dandeessisudha jechuudha. Egaan isa kana fakkaataa walumaa galatti kanan isiniin jechuu barbaadu wanti nuti yaadannu harka caalaan kan irratti hundaa'u teeknika yookaan immoo tooftaa nuti fayyadamnu malee dandeettii uumamaatii miti. Kanaaf har'a kaatee tooftaa kee gaafa sirreessite tooftaa itti fayyadamnu gaafa mijeessite wantoota kana dura yaadachuu si rakkisu salphaatti yaadachuu dandeessu. Hubadhaa. Sammuu keenya paatarnii kennuun sammuu keenyaaf wanta inni yaadachuu barbaadu akkaataa inni yaadachuu barbaadutti kennuufiin baay'ee murteessaadha. Yoo akkas hin goone sammuu kee yoo dhiphiste akkas godhe akkana godhe yoo jetteen sammuun kee yaadachuu hin danda'u. Kanaaf sammuun kee akka yaadachuu fi paatarnii kennu gaafii hojjedhu irra deddeebi'i dubbisi. Tooftaaleen ani siin jedhe kana hojiirra oolchu. Egaan viidiyoo kanarraa barumsa baay'ee gaarii akka argattan baay'ee abdiin qaba. Tooftaalee kana keessaa isa kam hojiirra oolchitan mee koomentii irratti naa barreessaa. Isa kam immoo hojiirra oolchuu barbaaddan koomentii irratti naa barreessaa. Gara fuulduraatti immoo viidiyoo biraa akkan isin hojjedhu kan barbaaddan jira yoo ta'e koomentii irratti naa barreessaa. Viidiyoo kana namoota birootiif sheer godhaa. Yaada qabdu yoo ta'e yaada keessan naan gahaa.